Ashama akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanalii Dabalootek viidiyoo sirriitti barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Email akkaawuntii Facebookii keessan jalatti hidhachuun faayidaa guddaa qaba. Dirqamas kanaaf email akkaawuntii akkasumas lakkoofsa bilbilaa kan biraa kan ittiin Facebookii banatan osoo hin taane lakkoofsa bilbilaa kan biraa akka iskoortaatti Facebookii keessan jalatti hidhachuun dirqama. Faayidaa maalii qaba kan jedhu waliin ilaallaa, akkamittiin immoo jalatti hidhachuun danda'ama kan jedhus walumaan ilaallaa. Egaa sekoondii muraasa isinitti fudhatte waan ta'eef kunoo iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan viidiyoo yeroo yerootti gadhiisu akka isin bira ga'uuf asumarra tuquudhaan iddoo mallattoo qaacinii kanarra tuquudhaan olirra kaa'adhaan isiniin jedha. Akkasumas namoota biraaf share godhaa, like godhaa, comment illee akkasuma barreessaa isiniin jedha. Yeroo gabaabaa isinitti fudhatti subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa lakkoofsa bilbilaa akkaawuntii Facebookii keenyaa jalatti hidhuun akkasumas emailii akkaawuntii Facebookii keenya jalatti hidhuun faayidaa maalii qaba? Faayidaan isaa egaa jalqabaa kaase yoon isinitti hime yoo bilbilli ittiin Facebookii keessan sana banattan yoo bade akkasumas yoo sim kaardiin sun isin jalaa cufame Facebookiin keessan sun akka duukaa hin cufamneef isin gargaara. Fakkeenyaaf namoonni baay'een simiin ittiin Facebookii banatan yeroo badu Facebookii sana paaswordii isaas yoo irraanfatan akkasumattis duukaa gattu isinis jechuudha. Sana dhiisanii Facebookii duraan banatan dhiisanii Facebookii biraa banattu jechuudha. Inni kun hafee emailii yookaan lakkoofsa bilbilaa akkaawuntii Facebookii keessanii jalatti yoo hidhattan emailii sanaan yookaan lakkoofsa bilbilaa isa kan biraa sana irratti kooddii isinii erga waan ta'eef akka waan simiin sun jiruutti isin gargaaraa jechuudha. Faayidaan isaa isa kanaadha. Egaa akkamittiin immoo jalatti hidhanna Facebookii keenya jalatti akkamittiin lakkoofsa bilbilaas email akkaawuntiis akkamittiin jalatti hidhanna. Jalqaba appilikeeshinii moobaayilii keessanirra jiru kan Facebookii kanarra seenuudhaan sarara sadii harka mirgaa irra keessa jirurra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo kana seetingiiwwan garaagaraa isiniif fida. Achi keessaas settings and privacy akkasumas settings kan jedhu jira jechuudha. Setting iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo achirra tuquudhaan gara fuulduraatti deemnu ammas filannoowwan hedduu nuuf fidaa jechuudha. Filannoonni nuuf fidu keessa personal and account information, password and security payments jedhee seetingiiwwan garaagaraa nuuf fidaa jechuudha. Nuti kaayyoon keenya akkaawuntii Facebookii keenyaa jalatti emailii hidhachuudha waan ta'eef dhufneetu eessadhanaa personal and account information iddoo jedhu kanarratti tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Achirra yeroo tuqnu name jedheetu maqaa keessan sinii fidaa, email address sinii jedhaa, phone number jedhaa, account ownership and control kan jedhu sinii fidaa jechuudha. Nuti emailii hidhachuudha waan ta'eef kaayyoon keenya jalqaba akkasumas lakkoofsa bilbilaa jalatti hidhuudha waan ta'eef email address iddoo jedhu kanarratti tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo kana innis add email address, add phone number jedha. Yoo email address irratti hidhuu barbaanne add email address kan jedhu kanarra tuqna akkasumas lakkoofsa bilbilaa kan biraa irratti hidhuu yoo barbaanne add phone number iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Amma gaanuti emailii jalatti hinaa jechuudha. Kanaaf add email address iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo kana akka kanatti nuuf fidaa jechuudha. Bakka duwwaa email addressii keessan itti guutan isiniif fidaa jechuudha. Kanarratti guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf an guuteen isinitti agarsiisa. Eega guutanii booda add email iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Add email jedhee gaafan tuqu kunoo naa galchee jira jechuudha. Yoo barbaaddanis iddoo kana tuquudhaan remove gootu. Gaafa remove gootan paaswordii emailii sanaa isin gaafata akkasumas paaswordii Facebookii isin gaafata waan ta'eef sanarra tuquudhaan remove gootu jechuudha. Emailii kan biraallee irratti dabaluu yoo barbaaddan akkuma ammaatti add email address iddoo jedhu kanarra tuquudhaan emailii dabalataa irratti guutuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo lakkoofsa bilbilaa immoo akkamittiin jalatti hidhanna. Add phone number iddoo jedhu kanarra tuquudhaan ammas gara fuulduraatti deemnaa jechuudha.
Egaa kunoo iddoo lakkoofsa bilbilaa itti guunnu bakka duwwaa nuuf fideeraa jechuudha. Iddoo sanatti lakkoofsa bilbilaa itti guutuu barbaanne sana itti guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani ittiin guutaa. Itti guunnee garaawwanne booda kontinuu iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Kunoo egaa iimeelii an jalatti dhiyeennaa fudhatee jira. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa dabalataa an jalatti hidhadhee naa fudhatee jira jechuudha. Kana booda siimiin ittiin feesbuukii kana bane yoo cufame akkasumas yoo bade feesbuukii biraa banachuu nan gaafatu jechuudha. Iimeeliin amma itti guutee fi lakkoofsa bilbilaa sana itti guutuudhaan akka waanan sanaan banadhetti ittiin seenuu danda'an siniin jedha. Viidiyoon kun sirriitti akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Viidiyoo biraa akka isin bira gahutti YouTube ko subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti hin nagaatti. Ashama akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanalii Dabalootek. Viidiyoo sirriitti barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Iimeeli akkaawuntii feesbuukii keessan jalatti hidhachuun faayidaa guddaa qaba. Dirqamas. Kanaaf iimeeli akkaawuntii akkasumas lakkoofsa bilbilaa kan biraa kan ittiin feesbuukii banatan osoo hin taane lakkoofsa bilbilaa kan biraa akka iskoortaatti feesbuukii keessan jalatti hidhachuun dirqama. Faayidaa maalii qaba kan jedhu waliin ilaallaa, akkamittiin immoo jalatti hidhachuun danda'ama kan jedhus walumaan ilaallaa. Egaa sekoondii muraasa isinitti fudhatte waan ta'eef kunoo iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan viidiyoo yeroo yerootti gadhiisu akka isin bira gahuuf asumarra tuquudhaan iddoo mallattoo qaacinii kanarra tuquudhaan olirra kaa'adhaan isiniin jedha. Akkasumas namoota biraaf share godhaa, like godhaa, comment illee akkasuma barreessaa isiniin jedha. Yeroo gabaabaa isinitti fudhatti subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa lakkoofsa bilbilaa akkaawuntii feesbuukii keenyaa jalatti hidhuun akkasumas iimeelii akkaawuntii feesbuukii keenya jalatti hidhuun faayidaa maalii qaba? Faayidaan isaa egaa jalqabaa kaasee yoon isinitti hime yoo bilbilli ittiin feesbuukii keessan sana banattan yoo bade akkasumas yoo sim kaardiin sun isin jalaa cufame feesbuukiin keessan sun akka duukaa hin cufamneef isin gargaara. Fakkeenyaaf namoonni baay'een simiin ittiin feesbuukii banatan yeroo badu feesbuukii sana paaswordii isaas yoo irraanfatan akkasumattis duukaa gattu isinis jechuudha. Sana dhiisanii feesbuukii duraan banatan dhiisanii feesbuukii biraa banattu jechuudha. Inni kun hafee iimeelii yookaan lakkoofsa bilbilaa akkaawuntii feesbuukii keessanii jalatti yoo hidhattan iimeelii sanaan yookaan lakkoofsa bilbilaa isa kan biraa sana irratti kooddii isinii erga waan ta'eef akka waan simiin sun jiruutti isin gargaaraa jechuudha. Faayidaan isaa isa kanaadha. Egaa akkamittiin immoo jalatti hidhanna feesbuukii keenya jalatti akkamittiin lakkoofsa bilbilaas iimeeli akkaawuntiis akkamittiin jalatti hidhanna. Jalqaba appilikeeshinii moobaayilii keessanirra jiru kan feesbuukii kanarra seenuudhaan sarara sadii harka mirgaa irra keessa jirurra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo kana seetingiiwwan garaagaraa isiniif fida. Achi keessaas settings and privacy akkasumas settings kan jedhu jira jechuudha. Setting iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo achirra tuquudhaan gara fuulduraatti deemnu ammas filannoowwan hedduu nuuf fidaa jechuudha. Filannoonni nuuf fidu keessa personal and account information, password and security payments edee seetingiiwwan garaagaraa nuuf fidaa jechuudha. Nuti kaayyoon keenya akkaawuntii feesbuukii keenyaa jalatti iimeelii hidhachuudha waan ta'eef dhufneetu eessadhanaa personal and account information iddoo jedhu kanarratti tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Achirra yeroo tuqnu name jedheetu maqaa keessan sinii fidaa, email address siniin jedhaa, phone number jedhaa, account ownership and control kan jedhu sinii fidaa jechuudha. Nuti emailii hidhachuudha waan ta'eef kaayyoon keenya jalqaba akkasumas lakkoofsa bilbilaa jalatti hidhuudha waan ta'eef email address iddoo jedhu kanarratti tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo kana innis add email address, add phone number jedha. Yoo email address irratti hidhuu barbaanne add email address kan jedhu kanarra tuqna akkasumas lakkoofsa bilbilaa kan biraa irratti hidhuu yoo barbaanne add phone number iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Amma gaanuti emailii jalatti hinaa jechuudha. Kanaaf add email address iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Yeroo kana akka kanatti nuuf fidaa jechuudha. Bakka duwwaa email addressii keessan itti guutan isiniif fidaa jechuudha. Kanarratti guunnaa jechuudha.
Fakkeenyaaf an guuteen isinitti agarsiisa. Eega guutanii booda add email iddoo jedhu kanarratti tuquudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Add email jedhee gaafan tuqu kunoo naa galchee jira jechuudha. Yoo barbaaddanis iddoo kana tuquudhaan remove gootu. Gaafa remove gootan password email sanaa isin gaafata. Akkasumas password Facebook isin gaafata waan ta'eef sanarra tuquudhaan remove gootu jechuudha. Email kan biraallee irratti dabaluu yoo barbaaddan akkuma ammaatti add email address iddoo jedhu kanarratti tuquudhaan email dabalataa irratti guutuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo lakkoofsa bilbilaa immoo akkamittiin jalatti hidhanna. Add phone number iddoo jedhu kanarratti tuquudhaan ammas gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Egaa kunoo iddoo lakkoofsa bilbilaa itti guunnu bakka duwwaa nuu fideeraa jechuudha. Iddoo sanatti lakkoofsa bilbilaa itti guutuu barbaanne sana itti guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani ittiin guutaa itti guunnee garaawwanne booda continue iddoo jedhu kanarratti tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Kunoo egaa emailii an jalatti dhiyeennaa fudhatee jira. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa dabalataa an jalatti hidhadhee naa fudhatee jira jechuudha. Kana booda siimiin ittiin feesbuukii kana bane yoo cufame akkasumas yoo bade feesbuukii biraa banachuu nan gaafatu jechuudha. Emailiin amma itti guutee fi lakkoofsa bilbilaa sana itti guutuudhaan akka waanan sanaan banadhetti ittiin seenuun danda'an siniin jedha. Viidiyoon kun sirriitti akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Viidiyoo biraa akka isin bira gahutti YouTube ko subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti hin nagaatti.